dubartoota dubartummaan hin daangesine seenaan hin daganne aktiivistoota akka Meelaalaa fi Tuubmaan saantistoota akka Jaannee Gudoolii fi Maariyaa Kuree hooggantoota akka Mootitti Elizaabeet Tokkoffaa fi Indiraa Gaandii akkasumas namoota addaa kanneen akka Annee Firaankii fi Jaannee Onistiin jedhaman jijjiirama sochii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa addunyaa kaleessaa fi har'aa keessatti ga'ee guddaa baataniiru. Biyya keenya Itiyoophiyaattis mootummaan jijjiiramaa aangoo siyaasaa biyyattii qabachuun booda fayyadamummaa dubartootaa gama hawaasa dinagdeen mirkaneessuun cinatti hirmaannaa isaan siyaasa keessatti qaban guddisuun dubartoota ciccimoo ga'umsa qaban gara aangoo ministeerummaatti fiduun hojii hojjetaniin jijjiirama ajaa'ibsiisaa argamsiisuu akka danda'an qabatamaan dhugoomseera. Dubartoonni jajjaboon aangoo siyaasaa mootummaa qabataniin ga'umsaa fi beekumsa qabaniin hojii fakkeenyummaa qabu hojjetanii jijjiirama hawaasni barbaadu fiduun adda durummaatti waamaman keessaa kantiibaan magaalaa Finfinnee fi kan biroon isaan tokkodha. Mootummaan naannoo Oromiyaas dubartoota ga'umsaa fi beekumsa qabaniin hawaasa isaanii tajaajilanii jijjiirama fiduu danda'u jedhu aangessuun mirgaa fi fayyadamummaa dubartootaa akka kabajamuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Misooma gaggeeffamaa jiru keessatti fayyadamummaa dargaggoof dubartootaa guddisuuf carraa hojii jireenya lammiilee fooyyessuu danda'u irratti xiyyeeffachuun hojii hojjetamaa tureen ji'oottan ja'an darban keessa carraan hojii dhaabbii intarpiraayizii hundeeffachuun fi qaxarrii dhaabbitiin nama miiliyoona 1.1 uumuun danda'amee jira. Kana malees bobbii hojii biyya alaatiif namoota 165,115 kan leenji'an yommuu ta'u namoonni 125,785 hojii argatanii deemanii jiru. Dubartoonni ga'umsa qaban duratti dhufanii hooggansa bilchina qabu qixa barbaadamuun kennuun fayyadamummaa dubartootaa gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan mirkaneessaa jiru. Hirmaannaa fayyadamummaan dubartootaa karaa hawaasummaatiin karaa dinagdee siyaasaatiin akka mirkanaa'u gochuudhaaf hojjechaa jira. Addatti dinagdee dubartootaa cimsuufis akka naannoo Oromiyaatti hojii boonsaan hojjetamaa jira. Dinagdee dubartootaa cimsuun dhimma bu'uuraati. Dinagdee dubartootaa yoo cimeedha. Kan rakkoon dubartootaa hiikkachuu danda'u. Dinagdeen dubartootaa yoo cimeedha rakkoon hawaasummaa dubartootaa kan furamuu danda'u. Dinagdeen dubartootaa yoo cimeedha dubartoonni sadarkaa barbaadamutti gama siyaasaatiin dorgomaa ta'anii bakka bu'ummaan isaanii kan mirkanaa'uu danda'u waan ta'eef ofitti amanamummaan dubartootaa akka dabaluu danda'u maddi galii dubartootaa jijjiiramuu qaba, fooyya'uu qaba. Dubartiin dhiiraan qixa qabeenya horattee qabeenya irratti ajajuu danda'uu qabdi. Kanaaf immoo ilaalama kanaan dura turellee cabsuudhaan dubartoonni manaa gadi ba'anii carraa hojii uumuu mootummaan uume. Inisheetiiviiwwan adda addaa baadiyyaaf magaalaatti mootummaan amma yeroo ammaa bal'ina irratti hojjechaa jiru keessatti dubartoonni qixa sirriidhaan akka fayyadamuu danda'an gochuu wajjin wal qabatee dubartoonni miliyoona 3.6 ta'an bara kana hanga ji'a kanaatti qofa ijaaramanii akka qusatan kan taasifaman yoo ta'u dubartoonni miliyoona 3.6 ta'an kunis qarshii biliyoona 7 ol baankii siinqee fi maayikiroo faayinaansii adda addaa keessatti qusatanii jiru. Qusachuu qofa immoo miti liqeeffatanis akka hojii adda addaa keessa galan carraa hojii uumuu adda addaa keessatti fayyadamtoota akka ta'an gochuu wajjinis wal qabatee dubartoonni 400 ol ta'an qarshii biliyoona 2.8 liqeeffatanii jiru jechuudha hanga ammaatitti raawwii jiru. Dubartootaafis bara mootummaa jijjiiramaatti walqixxummaa fi mirgi akkasumas aadaa fi duudhaan isaanii kabajamuufiin cinatti rakkoon siyaasa dinagdee isaanii furamee fi fayyadamummaan isaanii mirkanaa'aa jira. Mootummaan hadhaa boonsaa aadaa keenya ka duubatti hafe ka nu jalaa awwaalame ka harma muraa harka muraa Arsii lixaa keessatti ka armaan dura nu jalaa awwaalame mootummaan keenya calanqisiisee hora laangannoo irra nu mul'isee koottaa adeeffadhaa nuun jedhee aadaa teenya duubatti hafte nu deebiseera jedha. Dubartoota keessattuu diinagdee irratti hawaasummaa irratti aadaan bakkatti deebi'uun gahee olaanaa qabaa jechuudha. Sababbiin isaa maaliin miidhama kaleessa ture san gama hawaasummaatiin rakkoolee jiru san irraa maqsuu danda'a. Diinagdee isaanii fooyya'eef irraas jireenya hawaasummaa gaarii jiraachaa jiru. Dhugaa natti fakkaanna dhugaa natti fakkaanna. እና rabbi ብቻ
nama yaadata. Kana keessan jiraadhayyuu amma immoo mana haaraa keessatti buna koo danfisadhee gammadee qaammee taqabbala bara addisii taqabbala bara haaraan jedhe. Bukkeen irratti roobu mana irratti jiga jedhee nassaabu achi keessaa ba'ee jira. Achi keessaa ba'ee kun mana kana fakkaatu keessan jira. Galata Rabbi. Waaqni isaanii haa tolu isaaniifis. Carraa gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan amma argatan itti fufsiisuu fi filuu fi filatamuu bara kanaa keessattis gurmaa'insa isaaniin ga'ee isaanii bahuu qabu. Filannoon maaliif nu barbaachisa kan jedhu sana hubatanii filannoo keessatti ga'ee isaanii ba'achuu akka qaban akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniititti hojii hubannoo uumuu bara kana jalqaba waggaarraa jalqabee karooraan qabannee irratti hojjechaati kan jirru. Kanaanis keessattuu dubartoonni karaa adda addaatiin filuudhaan ta'uu danda'a, filatamuudhaan ta'uu danda'a, filannoo raawwachiisuudhaan ta'uu danda'a. Karaa hundaan gahee isaanii akka keessatti ba'achuu danda'an akka lammii kamiitu filannoon haqa qabeessa, hirmaachisaan, kan nagaa fi dimokiraasii dhugaa keessatti dagaage akka gaggeeffamuu danda'u akka gahee isaanii ba'atan hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa turee jira. Dubartoonnis kabajamuu korniyaa fi mirga fayyadamummaa gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan gonfatan fuulduratti tarkaanfachiisuu fi mootummaa isaaniif ta'u filachuu fi qophiidha. Nuti amma dubartooti waliin qindoofnee waliin haasofnee ollaadhaan bunatu dhunnu dirii irratti qubii adda addaa irratti gaafa wal arginu waa'ee filannoo haasofna maaliif mirga keenyaaf kan nu ta'uu qabu filachuu qabna. Kaardii filannoo fudhannee duwwaa bakka keenya irraanfannee mana taa'uutu hin ta'in haqa qabeessa akka nu ta'uuf filannoo kana gadi baanee hundumti keenya mana keessaati haqa qabeessa goonee filannoo kana yoo filanne kan nuun laannu bu'aadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii agabadaanidhaa dhimma shoora dubartootaa guddina siyaasa dinagdee fi hawaasummaa keessatti fayyadamummaa isaanii jedhu irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.